الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلينك يا قالي كبجمو فيديو هراك نرد إن شاء الله سينا غاري تكولي لا لقروتو سينا كانت هنشينين ورون يوتيوبك يا غاري تيتن سبسكرايب كي شير لايك يقولون دبتنا سنين gara seenaa har'aa yoo isheennu guyyaa takka namichi takka akkuma beekamu suuqa deemee foona kiiloon osoo bitatee gara mana isaa galaa jiru salaanni itti ga'e. Yeroo kana namichi kun foon isaa kana fidatee garuma masgiida keessaa ol seene salaataaf jechuudha. Yeroo kana salaata isaa salaatee eega xumureen booda imaamni masjiidaa du'aa'ii kadhate. Du'aa'ii kadhate sanarratti akka madhee kadhateen yaa rabbi har'a warra masjiida kana kee jiru hunda isaanii ibiddi duuniyaa aakiraa isaan hin tuqinii jedhee kadhate. Namichi kun salaata irraa eega bahee gara mana isaa galeen booda haadha mana isaa foosan kennee akka haadhi manaa foosan affeeltee nyaataniif jechuudha. Yeroo kana haadhi manaallee irraa fuutee kuba beekamu foosan ibiddarra keessee sa'atii muraasa yookiin sa'atii beekamu saniif foosan ibiddarra tursiiste. Haga turte haadhi manaatu dhuftee yeroo diksii kanarraa kaastee ilaaltu foon akkuma ishiin ibiddarra keessa saniin jira. Waan takka hin jijjiiramne ni jira. Foonni yeroo ibiddarra taa'e bifti isaa ni jijjiirama jechuudha. Foon kun wanni takkasaa hin jijjiiramne jechuudha. Yeroo kana amma lammataaf irra keessa jaartiin yeroo lammataatiifillee akkasuma waa takka hin jijjiiramne. Sadaffaa irra keessa sadaffaa sanillee foon sun akkasuma ta'e yeroo kana jaartiin ni ajaa'ibde gara abbaa mana ishiitii deemtee gaafatte. Innillee ittiin ajaa'ibesa jechuudha. Gara sheekaa guddaa gandaa deemee waan isaa mudate kana himeef. Yeroo kana sheektichi gandaa kun maal jedhaani? Foon kana fiddee bakka akkam geessee turte eessa deemtee turte jedheen jechuudha. Yeroo kana namtichi kuni anaa karaa deemaa jiru salaanni natti salaattame foonsa fidadhee masgiida seenee salaadhee walaakin imaamichi masjiidaa suni eega salaata xumurreen boodarratti du'aa'ii inni kadhate gaafas yeroo sanitti yaa rabbi har'a warra masjiida kana kee jiru hunda ibiddi duuniyaa aakiraa isaan hin tuqinii jedhee du'aa'ii kadhatee jedheen jechuudha namichi kun. Yeroo kana sheektichi gandaa kunillee maal jedhaani? Kanaafi jedheen sababaa foon sunillee waan sin wajjin jiruuf ibiddi duuniyaa aakiraa hin tuqin jedhe moo kam kanaaf foon bishaachuu didee jedhee jechuudha. Obboleen kiyya ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam kam jedhan ilmi namaa kamuu jedhanii sahabaadhaan dalagaa isaatiin namni jannata sheenu hin jiru jedhanii rahmata rabbiitiin malee. Sahabaa radiyallahu anhum akka jedhan yaa ergamaa rabbii hatta atillee moo jedhanii hatta anillee jedhanii namuu kamuu tahajjabeef salaateef soomaneef namni jannata sheenu jiru jechuudha. Walaakin rahmata rabbiitiin haa ta'u immoo hijaaba uffadheef yookiin salaadheef yookiin soomane waajiba hunda dalageef baga ani jannata sheenini baga rahmata rabbiitiif ta'e kalaasumaa dalaguun qabu rabbi rahmata naa godhaa jennee dhiisuun qabnu. Rabbiin rahiimi walaakin shadiidu iqaabillee jechuudha. Waan rabbiin itti nu ajaje sani dirqama yoo waan san dhiise rabbiin itti nu qixaate jechuudha. Walaakin waan san dalagne rahmata rabbiitiin dalagaa kiyyaanin jannata seena jechuudha osoo hin tahin rahmata rabbiitiin jechuudha. Rabbiin duuniyaa aakiraa nu harahamuu ibiddi addunyaa aakiraa san hin tuqin. Obboleen kiyya gabrummaa mana namaa jalaallee rabbiin obboleen keenya hunda keenyallee nu habaasuu warra mana ofii gammachuudhaan xaa'aa rabbiitiin rabbii ofii tole jedhee salaatee soomanee nama jiraatu rabbiin nu taasisu. Obboleen kiyya warra tahajjabeellee haga dande haga yoomii diraamaa qofaa jala deemna haga yoomii muuziqaa jala amma yoom chaanaal yookiin qanaata yuutuub kama fedha miidiyaa kanarra yoo deemtani irra guddaa wanni namni hordofu diraamaa muuziqaa maaliif shayxaanni achitti nama anqaanga. Yoo garuu waa'ee hadiisaa waa'ee quraanaa yookiin waa'ee khayrii takka ta'e namni hagasumara hin hordofu laalaa hundi keessanuu ni beektan. Shayxaan nu daguun qabu obboleen kiyya haga dandeenye takkaan shayxaana jala deemuu osoo hin tahin irraa deebi'uu yaaduu qabna. Tadhalaallee tahajjabuu qabna. Haga yoomii qullaa miidiyaa rabbaan dhiirri keenya wal saaxil dhalaan keenya wal saaxil haga dandeenye nuhillee of kabajnu yoo of kabajnu nama biraallee nu kabaja. Miidiyaa kanarra dhala guddaa warri salphatu uummata keenya jechuudha. Uummata Oromoo saba Oromoo rabbiin nu salphisin ofumaa immoo kan wal salphisu
sun kaan sheer godhaa kun kaan sheer godhaa kun hundi maaliin hayaa fixachuurraa jechuu waan iji namaa ilaaluun ulfaatu waan gurri namaa dhaggeessuun ulfaatu takka gadi fuunee wal yaasna rabbiin tokko nu haa taasisu rabbiin wal nu haa jaalachiisu isin garbileen kiyyaa viidiyoolee isinitti dheeressuu kiyyaaf dhiifama isin gaafadha irra deebi'ee yuutuuba kiyyaa sabskiraayib laayikii godhuu hin dagatinaa isin jedha haga viidiyoo biraa wal agarutti nagayaan naa jiraadha ulfaadha asumaanis warroonni jilbaaba barbaadanii raqama kiyyaa yuutuuba qanaata kiyyaa hedduu jira argachuu dandeessaniin isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu